Injifannoon Adwaa injifannoo yeroo jalqabaaf gurraachi adii irratti olaantummaa isaa ittiin agarsiisee fi mirga ofii biyya isaa ittiin kabachiisedha. Injifannoon kun duudhaa wal dhaga'uu fi tokkummaan hiriiruu irraa kan madde ta'uu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii EMN yaada isaanii kennan himaniiru. Injifannoon Adwaa maqaa Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti ol kaasuun kan mul'ise qabeenya waloon nu tokkoomsuudhaas jedhan. Duraan dursee Adwaan kiyya jennee fudhachuu qabna. Adwaa irratti akaakuleen keenya, obboleen keenya achitti wareegama aarsa guddaa kaffalanii darbanii jiru. Okay, isaan innaa yaadannu, okay, isaan biyyattii kanaan kan wanna qaban hunda gatanii miilaan deemanii akka ammaatti geejjibni hin jiru. Waamicha biyyattii sana dhaga'anii iddoo hundarraa jecha dhufanii biyyattii kanaaf gootummaa ajaa'iba jedhamee haga ammaatti dhalootaaf dhaloota darbaatii wantoota himamaa jiru kana Adwaan kan addunyaati. Adwaan kan saba gurraacha hundaati. አድዋ ኢትዮጵያዊነትን ብቻ ሳይሆን በውስጥ የነበራቸውን ችግሮቻቸውን ሁሉ በጉያቸው አድርገው Adwaan Itoophiyaa qofaa osoo hin taane Itoophiyaanonni rakkoo keessa isaanii ture lafa kaa'anii tokkummaan kan hiriiran jaalalaa fi dhiifama qofaa irratti walii galuun dhaloota itti aanuuf yeroo itti of wareeganidha. Kanaaf ta'iin kun gootummaa fi injifannoo qofaa osoo hin taane dirree wal dhagahuu fi jaalalli biyyaaf dhalootaa itti calaqqisedha. Seenaan injifannoo kun gurraachota Afrikaa fakkeenyaa fi humna gabrummaa ittiin ofirraa diigan akka ta'es miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii kunneen yoo himan dhaloonni har'aas kanarraa barachuun rakkoo jiru gara teessootti finnee haala yeroon barbaaduun dhiifamaa fi jaalalaan furuun barbaachisaadha jedhan. Dhaloonni haaraan kun hiyyummaa irratti duuluun maqaa gaarii biyya kanaa ijaaruuf tattaafachuu akka qabanis namoonni kunneen dubbataniiru. Gurraachi adiif jala akka bulu kan beekamaa ture. Haa ta'uti yeroo sana kan hundaa kan qulqulleesse ifatti kan baase. Okay, kan ittiin mo'anne kan bilisa ittiin baane Adwaan nu qofatu tan Afrikaan akkuma jirtu bilisa kan itti bahe. Kanaaf kanarraa amma waan baay'ee barannaa nutis immoo dinagdee keenya guddisuutti hojjannee kan kana caalu immoo nurraa eegama jecha hojjechuu qabna. Adwaa irraa wanni fudhachuu dandeenyu waan baay'eetu jira. Fudhanneetis jirra waan fakkii ta'uu danda'u siin qabna. Tanaan duras gizee Adwaa qofa odoo hin ta'in Sumaaleen gizee biyya keenya weerarte sanitti uummanni akkanumatti walii galee Sumaalees ofirraa deebisee kunuyyuu fakkii Adwaa lammaffaadha jechuudha. Amma soo ta'e immoo tokko taane wal ijaarree warri amma adda addaan waliin lolu kunis gorfamanii araaran fixatanii biyya keenya akka waliin guddisnu jedhan. ኢትዮጵያውያኖች ሲያብሩና ህብር ሲሆኑ ድል የሚነሱበት Itoophiyaanonni yoo wal ta'anii fi gamtooman injifannoo akka galmeessan Itoophiyaanonni garaagarummaa isaanii kamuu dhiisanii tokko yoo ta'an injifattoota akka ta'an dhaloonni kanarraa barachuu qaba. Rakkoon yoo jiraate Adwaa ilaallee gara waliigalteetti fiduu qabna. Qabeenya biyyaa karaa lola teekinooloojiin gaggeeffamuun balaaf saaxilamuu irrattis dhaloonni beekumsa teekinooloojiitti madaksee biyya isaa balaarraa ittisuu akka qabus miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii kunneen dhaamaniiru. Lammiin hunduu barachuu qaba. Barumsi nama sirreessa. Barumsi nama guddisa. Amma teekinooloojii kanaan namni baay'ee teekinooloojiitti fayyadamee qabeenya qabnu nurraa saamuu irratti warri bobba'e baay'een jiran. Akkamitti saamu? Akkamitti kallattii kanaan itti fayyadamaa nurraa wanna qabnu san akkamitti nurraa fu'atu jennee yoo ilaalle isa immoo akkamitti difeend gochuu akka dandeenyu barachuu qaba. Saayintistii baay'ee qabna. Waan biyya alaati irratti waan gaarii arginu san gara biyya keenyaa finne yaraa ofirraa dhiisne warra duraanitirraayis waan yaraa dhiisne waan gaarii fudhanne biyya teenya fuulduratti ceesisuu qabna.